نوتلين أمني مسلمة أمانتا جرانتو هنا الربسينوس انتكيسينوس مكناتهم نمني يوفد مكتي أماني دقاتي أماني مكتي أمانون كيس أمانون كيسن مكافسة قدون كان كيسن دوغونغورا جنيني دبان أما فكين فاميلي كيس سادا ويروتا كيا كيسا أني مسكالي هيراتوني جر مسكالي ساناني رانكو تيغاني وانسان تمان سن سلامة تانغو دوغونغورا وانا كان أكنا فكين يسمي مجيون تك بقالا سنة اللي نبيتا إشين سلامة هايو jedhamti ishiin islaama bar masqalii fiddeetti keechaniin beeka sana jandaa dafi kana gochuun ishii bar akka waan wanti sun gaarii ta'e siigalee waaqayyoon akka waan mukarra jiru baqa wanti kun sirriidha akka waan ishiin jettee fakkaata kana fakkaatanii buluurra birrii takka yoo qabaatanii haqaan wallahi rabbiin jireenya isaanii keessa barakaa isaanii godhu waan tan irratti ol gargaarurra isaan karaa kanaan gabii arganna kabagaraa kanaan maallaqa arganna jira garuu kasaaraa guddaa wanta akkanaan jiru wantan akka fakkeessanii bulu kanaaf wallahi rabbiin nu aqabe amee fakkeenya ummata paartii siyaasaa kana hordofan keessa ummata siyaasa hordofan fakkeenya furadhu ummanni siyaasa hordofan kiristaanas islaamas farkatti qabachuudhaaf gaafa ummata musliimatiin inni geebaga geessan jecha gaafa ka kiristaanatiin ayyaanni isaanii geebaga geessan jecha bar fakkeenya siqlatii yesuus irratti baga fannifamuu gooftaa yesuus goofti godhatu jira yaa ta'u malee waan sun immoo hayyamamaa miti garuu immoo isaan maalidha hawaasa farkatti qabachuudhaaf amma fakkeenya nama kiristaana tokko wajjin yoon dalagu amantaa kiyya kabajanii amantaa isaanii kabajanii yoo wal barsiisuu ta'e karaa seera qabeessa wal barsiisnee waliin jiraanna malee fannoo bitee kennuuf jechuun itti amani waan kun si baasaa jechuudha. Kaafira gargaaruu immoo islaamummaarraa nama baasa. Wantoota islaamummaarraa nama baasu keessaa tokko maalidha? Kaafira kudhanidha isaan. Kudhan keessaa dammoo rabbiin biratti waa sharrakuu rabbiin biratti waa qabachuun islaamummaarraa si baasa. Kaafira kufurummaa irratti gargaaruun islaamummaarraa si baasa si galee wantoota islaamummaarraa namoota baasudha. Garuu hin beekani qaba. Innaa rakkoodha ilaalcha namoota tokko biratti immoo kan beektaa islaamuma biratti ilaalcha nani uummata kanarraa hubadde hundarra osoo hin taane namoonni tokko beekumsa dhabuurra kaka'ee namni kiristaanaa tokko gaafa kiristaanummaa keessa jiru baalaguma wayiitti fakkaata si galee uummanni kiristaanaa maatiin kiristaanaa aadaaf safuu oromoo irratti nu guddisan kan akka ijoollee kiristaanaa cawaan hin jirtu dhugaa dubbachuuf islaamummaa dhaban malee ijoolleen kiristaanaa baay'een isaanii aadaatu wallahi haqa dubbachuu gaafa ta'e haqa isaanis obsuun faayidaa hin qabu waan isaan itti amanan dogongoras haa ta'uu malee islaamummaas haa dhabanii malee ijoolleen kiristaanaa adaba qabu seera qabu islaama badaadha jechuu koonu tokko guddatanii hafuudha mee miidiyaa kanarratti ijoolleen kiristaanaa ajandaa waa tokkoon fidduubat ijoolleen kiristaanaa qeesii arrabsaa hin jirtu mee ijoollee kiristaanaa qeesii arrabsitu argite kasheekii arrabsitu argite ijoollee kiristaanaa hin arrabsan isaan ka dadhabnee ijoollee keenya dadhabne rabbiin isaan haa qajeelchu addunyaan tun waama xiqqoodha guddaa xiqqaa kennaa mee wallaahi Agabdas jedhanii subee maazarii wajjin arguuf akkam gammadde billaa. Wallahi na an gammachuu keessa kiyya. Waan jedhee himadhu hin qabu bakka. Innaas nechi yaalan biraan nechi konnaas maaliif. Jiraachuun kee kan si jiraatu maatii kee haadhaaf abbaa qabaachuun waa hunda caala si galee. An fakkeenya addunyaa kanarratti abbaan fedhe si jibbuu danda'a. Usuluu kan qabaanne osoo ija hin qabaanne kan ol si qabu haadhaaf abbaa keetti si galee. Kan akka maatii keetiin jiru. Dhugaadha wanti akkasii malee. Naa hedduun gammadee isiniinis yaa ga'u rabbi walitti isin haa qabu si galee. Amiin wallahi amiin Allahumma amiin. As ga'uun keenya chaalenjii hedduu qaba. Jireenya keessatti chaalenjii waggaa lama dabarsine anis ni beeku naa atis ni beekta. Addunyaan chaalenjii hedduu qabdi. Tarii maatii keetiin addaan si baasuu qabu haasa'aa waa dilaa bakka
waama baay'eetu haasa'ama si galee akka daranni uummanni keenya baay'inaan amma maatii keenyas fageessu malee itti si dhiyeessuudhaaf hin xaaran si galee baay'een namaa jechuudha. Garatti gaafa obsitee rabbiin dhumarra numa si milkeessa. Yoo akka qabaatte yoo hin milkeessine. Garuu waan asiin jedhu maatiin ofii dhugaa dubbachuuf dhiiga ofii jechuun danda'ama jechuun lafee ofii bakka jiraachuu keetiif abdiidha maatiin ofii jechuun qoosaa miti. Akkamittiin chaalenjoota san keessa darbe jettee yaaddaati jabummaa kooti immoo jabummaa rabbiin koo naa kenne immoo obsa kooti immoo maalumata kanatti akka jabaattee harkan kennina si godhe meessa keessa. Akkam beektaa tokkoffaa irratti alhamdulillahi rabbil alamin ani waan hundaa rabbi kootti dabarsee kenna si galee inna rabbitu sadarkaa kanaan nagee maal kan obsa siif kennu rabbidha. سيجالي أتفيجي إن الحمد لله رب العالمين ربي هيا والله ربي بقى سيكني بقى موتي كنو challenge guddaa dha mu'aa guddaa dha mootee baqaa kenna amma fakkeenyaan akka kiyyatti gaafam furadhu Sumayyaan fakkeenya islaama taateertini erga Sumayyaan islaama taate fakkeenya alhamdulillah raha qalbii argadde miire takka tureemoo abbaa manaa gaarii argadde fakkeenya namoonni gizee amma diin islaamaatti si waamuu miti diin islaamarraa si fageechuuf xaara si galee garuu rabbiin umrii naaf haa dheeressu jaarsa fayyaa taa'ii barumsa kee bichaa baradhu. Bas akka daa'imaatti na teechisee anaan na barsiisa akka kinu warri jalqaba kutaa takka irraa nu seensisanii barumsa nu barsiisan san akkasitti na barsiisa si galee. Isaatii na barsiisaa. Faarratti na barsiisaa. Si galee bakka achuun kun immoo kennaadha. Obsa san keessa sadarkaa san geemma sadarkaa kana gee alhamdulillah haa baruuf immoo rabbitu beeka si galee. إن واحد روك النار مربيدي أصوبا مناخي أنا توميو ورك يتني مدوا مالك فنيني من بيتا إسلام ما سيسوان تير ini مدوا kanini nabi kadini nagode tutala jadi kam akase wallahi abba manan dubartiidhaaf satiriidha abba mana kabaja gaafa ala jirru fi mana amma mana jirru tokko miti siigale namni arge dhufee amma sitti laaggatu waan arge siin jedhu salaamta dhayyuu kabaja isin akkam jedhamna baramma bultiin kabaja isa keessatti immoo abbaa mana argatuun carroomudha alhamdulillah rabbil alamin abbaa mana akka garaa keetii argachuu keenyatti hunda caala siigale kabajaan immoo islaamummaan akkaatti nu sattaree deebii abbaa mana gaarii gizee arganne sattaramnee jennu kabajni kana caala ulfinni kana caalu injiru bar jannanni saasuma bar wallahi alhamdulillah rabbil alamin yeroo hunda sumee ani gammaduudha amma fuulli kiyya gaafan kiristaanummaa keessa jiru fi amma tokko miti ni beektame waa'ee siyaasaa naasaa ture sirbaa ture waan man argina naasaa ture wallahi amma waggaa lama finne sadaffaa qabadhu kana gammachuu addaa keessa fakkeenyaan algarra rafaa oolee miti siigalee waa hundi maallanni mana naguutii miti bakka yeroo hunda galateeffattuudha alhamdulillah rabbil alamin boruuf abdii immoo arraaf immoo bakka gammadduudha bicha alhamdulillah rabbil alamin sigale boru rahmata saatenan jiraadda arraaf immoo rabbii koo sodaatan jiraadda islaama jechuun kana abdii wayi baqa rahmata saarraa qaba sigaleme kanaaf jennaan islaamummaani maal jedhensi baqa jannatul dunya wa akhira sigale gammachuu qalbii keetii kan kanan jedhamne kan daaggaan qabne yoo qabatte ni galateeffatta yoo dhabde ni galateeffatta mee ilaalime amma timichoo bar arki keessirraa citee miilli keessirraa citee alhamdulillah jedha bar islaamni maaliif akkana na godhe jedhee nama raru bar islaama jecha yeroo hunda galateeffata rabbii isaa sigale gaafa kiristaana turresan beek isa tarannu surreen deemna mee kabajummaan weessatoo lagarre dubartummaa keenya yoo weessatoo lagarre wal argine yoo jettu islaama keessatti wal argine bar dubartummaadha yoo sigale rabbi maal dubartii godhee na uume ana bara kamitti na uume maaliif na jiraachisaa jira ani dubartiidha
silaa inni nuffachuu qabu sureen uffachaa ture. Inni sattarachuu qabu qullaan deemaa ture. Isaa dubartiin dubbachuu hin qabne dubbachaa ture. Siigalee kana hunda rabbiin inni na sattare. Alhamdulillah rabbil alamin rahmata isaatiin waan hunda san keessaa nu baasee waan hunda san keessaa nu baasee nu amma biyya ambaatti maallaqa qofa qabeenya qofa miti kan horre. Shufi qajeelummaa isaa horree kabajummaa isaa horree sattaramuu isaa horree. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nama jaalatu qofaaf islaamummaa kan kennu. Isa immoo yoo ati qalbii mi'aa wayyoo qabaatte qalbii laafummaa wayyoo qabaatte yoo ati dhaggeeffatte rabbiin maaliif na uume rabbiin na uume ka'ee isaa kan ilmi namaa uume inni gabbara yoo ati jettee yoo akkasitti yaaddu taate rabbi si qajeelchu malee qatuma jedhee isa ati mukana qabattee waggaa 22 morma irratti baadheen muka san waggaa 22 muka sana ofirraa baasee mee maalla godhe ittu buskuutiin fakkaadheerraan muka sana ofirraa baasee alhamdulillah rabbil alamin muka san bar na eegan jedha bar eessatti na eega isarraa natti samunni sun gatee mee maalla godhe siigalee tolli islaamummaa keessatti ijoollee namatti hin bilbilinaa yoo namni laayivii irra jiru namarra hin bilbilinaa. Nam warri nagasheettan isin gashuu hin danda'u haa bar mana kiyya banee walitti erganne malee gastii kiyyarra hin jirtu isheen. Kanaaf isin gashuu hin danda'u bara. Tomee deebi'ee bilbila kiyya narratti zaani magriba Allahu akbar Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya nasala ya nasala. Jira jedhama. Ina zaana jira bilbila keessa zaan kanaaf akkasiin jedha summe siigalee ammaan yeroo baay'ee argite ergan islaamummaa furadhe ergan bultii godhadhe miidiyaan dhiise naami jechuu dhabee miti bar laayivii seenuun ilma argachuu miidiyaa nama dhiisisa jechuu miti bultii godhachuu miidiyaa nama dhiisisa jechuu miti ofillaali bakka dubartummaa kiyya keessatti fargee islaamummaa keessatti kabaja kiyya adaba kiyya inni dura waan arge dubbadhu inni bakka akka dhiiratti bakka dhiiraa dhaabbadhee haasa'u sanan keessatti farge siigalee dubartiin bakka kana dhaabbachuu hin qabdu waan argitetti dubbachuu hin qabdu waan siyaasaa keessa dubbachuu hin qabdu dubartiin. Siigalee kana hunda nargadhee irraa waan hunda san keessaa na dhorke islaamummaan adaba na ture akka nuuf kabajee namallee kabajee iddoon dhaabbadhurree kana kabajee bar islaamummaan. Kana jechuun kiyya afaan qofaanii miti diini barachuu dirqama qara'uun dirqana harkana imaan harkana islaamaa barachuun islaamummaan maayinni islaamni silumayyuu maayinni barachuudha yoo isa baratti kana tasgabbii argattu kan nagaa argattu. Siigalee amma fakkeenya ijoolleen baay'inaan ijoolleen sallamanii anuma wajjin iyyuu hin barannu. Ijaa'uma qofa godhannee nashidaa godhaa gubbichaa godhanne xiqqoo yoo turanii yoo mudannoo wayii mudate ni kafaran. Inni kun faayidaa tokkollee miti sillee si miidha lubbuu keetirree miidha. Waa tokko faayidaa hin qabu. Islaamummaan maali jedhi deemii baradhu. Mee waa biraarree dhiisi dhaggeeffachuun bu'aa tokko bar. Qara'uun waa tokko bar. Dubbisuu waa tokko bar isa kanarraa hunda ala taatanii gaafa guyyaa lama sallamtanii torbee tokko bari sheexanatu hammaama nama hojjisee na jedhani shintibeetii nama hojjisee na jedhanii jedhu Allahumma a'udhu bika min kubuzi wal kabaizi sheexana kormaa fi dhalarra natissi jedhe yoo seente amma kiristaanummaa keessatti shintibeetii seenuudhaan maal jettanii seentu duusin jedhan hin beektan islaamummaa seera kana hunda qaba warroonni amananii deebi'anii kafaran akkana jedhu deengadda laayivii isaan irraa niin arga siigalee natti dhufa waraabamee ani nama isaan godheetu naggeeffadhu. Tartiibuma ittiin niqattanirree hin qabdan jecha qaraatanii yookaan dubbistanii seentanirree hin qabdanii bar gaafa immoo na'amaa tola isinitti tolee islaamummaa kana xiqqoo baratanii deemtanii sheexanni bari akka islaamatti Allahumma a'udhu bika min kubuzi wal kabaiz jedhi namaan jedhu bar islaamonni jedha bar hin qaanfatu kosiin kun kosii kee dhiqachuudhaaf yoo rabbi irratti sheexanarraa magarfattee too seente barra koo qabare
in arganne ka hin tadalle kaasen isi waa argachuu dhuftan argachuu suni tole rabbi sittonu male waa tokko islaamummaa keessa wanta argattu hin jiru yoo argattu la ilaha illallah muhammad rasulullah haqan gabbarame rabbi tokko ergama rabbi ta'uu isaanin fudhadha jette yoo rufte male argatta male qabeenyi ati argattu hin jiru yoo ati rakkatte bakka bulu dhabde namni kamiyyuu akka miskiina gargaaru rabbiin ol gargaaraa jedhe kaafiras ta'e islaama hoosi gargaare male islaamni bakka birrii cinqecee si kennu hin jiru hojjetatteetu yaa rabbii ko baraka keessa naa godhi hojii kanarra na tursiisi yoo jette malee hojjetattee malee wanti gadi bu'u tokko illee hin jiru. Kanaaf warroonni torbee tokkoof amantanii faayidaa barbaacha dhuftanii faayidaan tokko illee hin jiru. Yoo barbaaddu amanii ofiitis kafarii kana kan jedhe quraana keenya bar. Tani galeemi amannaan seeraan amantanii irra gad dhaabbattanii honnee islaamummaan kan barbaadu onnee qulqulluudha. Onnee qulqulluu qof wallaahi rabbiin kiyya na hin gatu. Eessayyuu yoon ta'e ani kana mana isa qofatti yoo jette wallaahi bahara kam keessa abidda kam keessaa si baasa kana na aman. Isaan alatti garuu faayidaa barbaacha dhuftee bar Allahumma na hin goone Allahn akkana jedhu. Baratu waan meeqa nu dhabde wallaahi azim. Waan meeqa nu dhabde warri amantanii kafartan. Keessattuu immoo amantanii deemaa qaraa wanta sirra teechanii mana kaafiraa seentanii ani bar muuziqaa waan barbaade na sirba yoo barbaade immoo inni kun mirga keeti namni dura saman isin jedhe hin jiru deemi baradhu jalqaba namni tokko yoo barate waa xiqqoo yoo as keessaa qabaate kan dubbachuu danda'u yoo hin baranne yoo fakkeenya alif baa taa yoo hin jenne kana eessaa dhufe alif baa taa jedhame namni tokko mee xiqquma aataatu quraanuma mee suuruma sadi afur qaraa isa mee tasfiira isaa dhagaa qul huwa allahu ahad kan jedhu mee qaraa inni maal jechuudha mee hiika isaa baraa jalqaba. Sinigalee guyyaa lamaaf torbee tokko qaxaroo qabatanii amantanii kaatanii deemtanii kafartanii islaamummaan akkana bar maaloodha jettanii inni kun isin hawwaa ta'u sumee yaada yoo qabaatte sirratti kenne inshaalla itti fufna rabbi. Dhugaadha. Summaa mana summa fafaru rabbiin nurraa haa qabu qajeelummaa kana maaf fennu rabbi madhaa rabbiin irratti gadisnaa dhaabu islaamummaan tunu jalqabu wanti isheen irratti hundeessi beektanii. شرطي لا إله إلا الله أول شيء العلم علمي قباشو بيكو نمني تكو صلاة داف وان جدي صلاة في وان صلاة سميه قب تجري وان جدي قبلو في أكادات تجبرو بيكو قب يوم دخل إساف براش كنافي فرمسي هلدي وهن داش سمير وصفة جدا مليه ومن كريستانس فكينا إسلام ما الربسو سنتاني قرآن أما فكينا سيخاسا أما نكيا أساكم أرقاج فتوكانا كرانا القرآن الجنة قرآن فانا ربي فاتي سيجلي عشان دمو قرآن فانا ربي فاتي كوني إنا كوني مو كتابوتا غرغرات سيجلي كوني مو مجاف سيجلي كاننا نكتي أمنو قرآن ربي تنمت سيجلي garuu maaliif macaafa bira teessee qabadhee jira macaafa kana irraa dubbisuu fi irraa barsiisuu fan waan lubbuutiyyaaf nafsiyaatiyyaaf na baasa na fayyada jedheen ani qabadhee jiru alhamdulillahi rabbil alamin kennaan rabbiin ummata islaamatiif kenne quraana rabbi waa dubbisuun simmiidhu ani macaafatti naman garuu macaafa nan dubbisa maafan itti dubbisa beektaa nan barsiisarraa ni galee maaliif namni irraa dubbistee barsiste hin jedhu osootiin macaafa kana dubbisuu baadhee dandeettii ittiin barsiisuu hin qabu namni waa gaafii yoo na gaafate bakka hin banee waa itti kennuuf hin qabu kanaaf jecha waa dubbisuun quraana fakkeenya tasfiirra afaan oromoo kana ni yaadatta yoo ta'e macaafa kana osoo kiristaanummaa keessa jiru ustaad Ahmad Hussein tunaaf kenne kitaaba kana si galee gaafa inni naa kennu moo bataskaana hin galaa bataskaanni sun Dubaay Mikaa'ela ture macaafa qulqulluun boorsaa keessaa qaba bataskaana hin galaa macaafa quraana kana beektaa yeroo hundaa orderiin godhadhanan talaata baata garuu yeroo san sume akkamitti irraa fuute quraana kana jechuun mataa jabaata jibbummaa baay'ee islaamummaaf qabda akkamitti irraa fuute isaan gaaffiilatti teessin gaafanneen hin dagad akkam beektaa akkaataan ani irraa fuudhe quraana afaan oromoo kanaa nan xalabadha beektaa order jechuudha yoo ana ta'uu sagaleen na baran order sannaaf hin fidan gizee hundaa jechuudha yoo lamaa sadii irra xalabadheen na didan tasfiiraan dubbisa ture quraana asirraa bilbila irraan dubbisa san dura jechuudha
بس قرآن مرة بسوا النفل سلكين سري بدوان جداني بيجا باينان سلكين دوغون غرافيدا نديداني نانين إسامي أكنا دبسون بربادان جدين دبسون بربادان شو مو أنا أمة إسلام سناني دوغون غرا إسان كريستانو ما توامه دمله قرآن دبسي أمانافنيت سيجري كذا هاي أنا أفان أورومي فان براني جرانان جد garuu dubbistee yoo irraa fayyadamte qofa amma shakkiidhaan quraana kana ni tarsaastee shakki ani waa amma Abudabeen dalagaa yeroo san bakkee dalagaa kiyyaa Abudabeedha in Dubaayin Mikaayila dhaqee bakka iskaana qiddaasee minaamina xumurree sooma ture sooma hin beekan gannaa yaa ta'u hin beeku sooma ture sa'aatiin suni bakka iskaana bahee taksii kilo qotarii kana jira mire Dubai keessa ni beekan ijoolleen Dubai kanatti na dheegeeni taksii san dhaabee hayyaas kennee jedhee amma macaafa qulqulluu boorsatti qabadhee jira sigalee quraana kana natti kennu gaafa quraana kana natti kennuudha kana imimmaan saasirra gadi yaasee amaanaa naan jedhe laa quraana kana addunyaa irratti wanti kenne guyyaa qiyaaman si gaafadhaa namni biraasin kennu Ahmad galalaafessa dubartiidhaaf waan galalaafummaa qabuuf malee namni biraa baay'izawee jabummaa keessaniif jibbaati islaamummaaf qabdu san namni biraasin kennu naman taagan inni wanatti kennu ila quraana kana naan jedhe akkanumatti qabeelaa boohannaa kennee bar shakkee keessa isaatitti garuu yoo dubbise ni fayyada jedheetuma kaasii garee inni illee itti finamane guyyaa addunyaa irratti sitti kennee guyyaa qiyaaman sirraa fudhadha macaafa kana naan jedhe hoo boorsaa keessa kaa'i naan jedhe boorsaa keessa hin kaa'u jedhe sababni isaa boorsaa keessa macaafa qulqulluu jiran jedhe si galee boorsaa keessa kaa'u jalaa faalleessa kun badaa waan ta'eef jennaan inni lillaa waliin kan hayyeedhe taaksuma san hin gadi buune hayyee bakka ishee ammaatillee soomanarra jirta sa'aatii sitti ga'e Abudabeen gara kaawwadarra fagoodha waa nyaadhu tariin jedhaan jedhe manni nyaataa suni dura intala kiristaanaa takka walii galle mana nyaataa qabdi chaarjaa keessa intalattiin jechuudha nama akkanaa fideen dhufaa suuraa kaasi jedheen ittiin jechuudha. Mana musliima tokko kootu nyaanna innaan ilaa islaamni akkanaan hin nyaadhu jedheen mana sanaa didee hayyee bakka feeten geessee ani durbaayyoon qopheeffate mitire ayyoon kiyya maalidha isa ijoollee islaamaa faana walitti naqu sigalee okay hayyee amma boonan tokkollee nu bira jira boonaan beektanii mucaarsi sana innis ni jira amma micayyoo saniin yaadannoodha suuraa nu kaasi jedheen itti kenneen telefoona kiyya jechuudha maalan godhe beektaa suuraa boonan nu faana ka'e sana irraa kutee ka'eetiniin teenna lamaan bicha ijoollee islaamaa itti gallaqqisa teenna lamaan bicha hosti godhe si gade amma ergana macaafa kanas dubbisee alhamdulillah rabbil alamin nama amanasaallee galmaan gafu na haa godhu anaaf addunyaa irratti kennan naa kenne keessaa inni kun anaaf addaati waa guddaadha jireenya koo jijjiire si gade eessa yoon deemu meeshaan hangafe fakkeenya biyya tokkorraa biyya tokko wanta saafaru hangafe yoo meeshaan natti baay'ate waan biraan dhiisa malee isa kana ofirraa dhiisee hin beeku Dubaay biyyee galchadhee biyyarraa moo as fidadhe amaanaadha nama amaana kana eegee as keessa garuu summe quraana keessa gaafa duraa inni onnee kee ate islaamummaadhaaf si murteessise kami dubbistee toon kan keessa keessi cabse quraana kana keessa gaafa harkaan qabdi yookaan saaxee dubbistu. Takkaffaa irratti maal beektaa? Bakka lama. Tokkoffaa suuratul Ikhlaas. Lammaffaa irratti dammoo suuraa Maariyamaa keessatti akka carraa ta'e nitsittirii wayii mana kiyyatti godhamee ture beektaa? Nitsittirii kana kan godhe Ustaas Farhaalee fi Faarisiin ture. Sigalee? Achuma waa'ee Iisaa irratti nabii Iisaan akka deebi'ee dhufee dubbata sigalee intini keessatti quraana keessatti jechuudha. La suuratul Maariyamaa soddobii wayinaa waan akkasii dubbatu Maariyamee. Innaa bakka sanatti ummanni kiristaanallee akkana jedha islaamallee akkas jedha. Suuraan sun gaafee natti taate. Lammaffaa irratti suuratul Ikhlaasii fi Timootewoos ayat 33. Timootewoos keessatti dammoo Timootewoos tokkoffaan fakkaata boqonnaa jala 16 irratti Waaqayyoon hin mul'atu namus isa argee hin beeku jedha sii gadee. Asirrattis dammoo suuratul Ikhlaas keessatti qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad
tasviira wajjin dubbiste. Hiika isaa wajjin dubbise hanguma kana keessa keetti gaafite gaafa keessa keetti gaafite akkaman godha beektaa yoon bara distii madaamillee sammuun na nyaatama akka amma kanatti irrii baraa har'a fubatti bakka kanatti akkana jedhani macaafa irraa akkamitti annama. Kana lagaa rabbi si laaffisuuf jedhu bar. Yoon kanas dhaqee gaafadhu jechuus waan sin tagarbaane hin gaafatin naan jedhan si jedhee waan sirraa siin deebisa. Masalaa immoo maddee $1,000,000 kana beektaa bakka maqaa abbaa ilmaa afur qulqulluu sadan waaqayyo tokkichaa jedhu fidi naan jedhe $1,000,000 yeroo sana. Jalqaban sirrii warri kaasnayyuu isa wajjin $1,000,000 wajjin jechuudha. Yeroo sana jechuun amma akka hafuura kanaa bicha osoo hin taane fooniinis ni mul'ata sii galee yeroo sana jechuudha. Viidiyoo akka kana miidhina. Hidinaan jedhee jennaani nam fidan jedhee macaafa qulqulluura barbaadee dhabe. Qeesotas gaafadhee naa deebisuu didan. Eessa naa deebisan macaafa ortodoksii deebii qabdu kan jedhu hin jiru. Isarraa naa ergani macaafni ortodoksii deebii qabdu immoo namatu barreessee kitaaba dhalattuudha sii galee kitaabota xixiqqoodha. Qeessi barreessaa. Iskiriipshot godhee itti ergee naan laa kun ortodoksiin deebii qabdi ka jedhu irraa malee macaafa qulqulluu irra hin jiru.